bilisumaat kan akka abdiisaa guutuu umrii daa'imummaan sabaaf wareegamte sindagatu seenaan yoomiyyuu sindagatu seenaan yoomiyyuu jirtu ijoollee Oromoo jirtu maanguddoon biyyaa jirtu awwalee baga jiraatan kaleessa diinaan unguramnee biyya teenya irratti abbaa biyyummaa dhannee diinaan saamamannee ittiin dhaanamnee ittiin dhiitamne nan sobee ijoollee Oromoo kaleessa ari'amaa hin turre bara hunda keessaa bara yaadatamaa wanni bara sanii natti dhaga'ama 2008 akkamitti dagatama barataan falmatee daandii irratti barataan falmatee biyya isaaf jecha daandii irratti du'e reeffi badhaadhaa galchuu rooba keessa bule reeffi badhaadhaa galchuu rooba keessa bule badhaadhaan innanne biyya isaatiif falmate malee badhaadhaan qabeenya namaa hin saamne Oromiyaa falmate malee hin kennu biyya koo jedhee falmate malee biyya ofii hin saansisu jedheeti qalubbuu isaa dhabe jirtu ijoollee Oromoo jirtu dhugaaf jiraadha bara sani keessaa gootota hedduu achi keessatti dhabne mee xiqqoo irra ba'a waan bara dheengeddaa goota hedduu dhanne guyyaa sana keessa kan akka Amaanu'el Dastaa takkee goota saba isaatiif lubbuu isaanii kenne kan akka badhaadhaa galchuu kan akka Gasharaa Waaree goota akkasiifa seenaan yoom ollaale kan akka Alloo Badhuu yoomiyyuun dagadhu kan akka Asfaa Jaarraa harka wal qabannee gumaa isaanii baanya harka wal qabannee gumaa isaanii baanya ijoolleen jajjabeen kun eessaa dhufan jedhanii diinni gaafasiin kana eentu dhale ijoollee diinaan falmattu kana eentu dhale jedhee yoo gaafate kana deebiin isaa gootota kaleessaa ta'a deebiin isaa gootonni irraan duraa qabsoo hadhaawaa kana hunda dabarsanii lubbuu ofii dhabanii biyyootti darbanii kaan biyyaa ba'anii kaan biyyoo ta'anii aarsaa kana gochuun har'asiin ba'anii aarsaa kana gochuun har'asiin ba'anii seenaa qabsoo kanaa eentunuu ibsuuree yommuu nu dhoksine eentunuu mul'isa kabiraa awwaalee biyyootti kuffisa lammaffaa baafatuuf baay'isee si dhiba qabsoon duraan darbe baay'ee sitti cima qabsoon duraan darbe baay'ee sitti cima ijoolleen waan jiran dhageessanii ijoolleen xixiqqoon amma dhiyoo kan dhalatan kan durii madaalee kan ammaa ilaale yaanni isaa wal didee wal irraa fagaate akkuma dhalanneen argine waan gaarii miidhaan duraan jiru nuti ta'e aarii ilma namaa obsi waan hundumaa xaarii barumsa barannaan ima baati aariin barumsa barannaan ima baati aariin akkasi jedhan barumsa si ofitte abboo ciisteenyaatiin biyya tee guddisii amma baatu aarii uummata barsiisii tarsiimoo gaggaarii kana ta'uu qaba kaayyoon ilma gaarii kana ta'uu qaba kaayyoon ilma gaarii Wobo jirtu geerroo baga jiraatan wobiiko qeerransa bosonaa saba isaaf jecha baddaa keessaa lolaa yoon diinatti tola nuuf dhaabbatanii diina nurraa qolaa nuuf dhaabbatanii diina nurraa qolaa woboodhuma yoon taate wayyaalee karaa baaleen bahee yoon gale booleedhaan qawwee baatee yoon qawwee gatee gale sabaaf lole malee yoon saba isaatiin lole baay'eenis argamtu kan maqaa wobootiin daddaltu woboon woboodhuma yoon taate maxxantu woboon woboodhuma yoon taate baay'een isaa jira kan qabsaawaa fakkaatee kan qabsoo awwaale baay'eenis argamtu kan maqaa qeerrootiin daddaltu qeerroon qeerroodhuma yoon taate maxxantu qeerroon qeerroodhuma yoon taate saantu abjuu bara dheeraan warri milkooftanii waggaa 40 bosonatti galtanii saba keessaniif qorraan dhumattanii qeerroon shamarree qaqqaaliin mataa cirattanii akka ilmoo dhiiraa surree hidhattanii bosonatti galtan qeerroof qarreen keenya kan asumatti argamtan bilisummaa arguuf hedduu kan dadhabdan ifatti baatanii hedduu kan falmattan warri diinaan qabantanii dirratti dhaanantanii qaama hir'attan guyyaan isaa ga'e baga gammaddanii guyyaan isaa ga'e baga gammaddanii Abaa'oo dhaaba koo dhaaba haqaa falmu kan uummanni guutuun dhugaa keeti argu si duukaa dhaabatee osoo dhugaa falmuu dharri dhugaa taatee dhugaan dhara taatee dhugaan yeroodhaaf biyyarraa fagaate dharri waggaa baay'ee biyya keessa yaatee lammii hedduu nyaatee nu irraa mancaatte dhugaan kaleessa diinaan ungurantee biyyarraa fagaate yeroon isaa geettee sagalee ol kaachee bosonaa owwaatte yeroon isaa geettee sagalee ol kaachee bosonaa owwaatte qeerroo gaafa jedhamu maqaan qeerroo kun kaleessa diina mogolee dha'ee jira arda garuu diina kakkaasuu hin qabu qeerroo
diinatti makamtanii biyya keessan saamuuf hin deebinaa. Qeerroon dhugaa akkas jettee sin dhaamatti dhageeffadha. Qeerroon dhaansa qabaa, lammii jalaa qabaa, imaanaa goototaa baatee harkaa qabaa, galmaan gaha jedhee abdii guutuu qabaa. Uummanni Oromoos wajjin tattaafata, kan kufee ciisullee lafaa ol kaafata, kan diinni ajjeesee gumaasaa baafata, harka wal qabatee abdii wal godhatee biyyaaf yoo falmate diinonni Oromiyaa kun olaa salphate. Diinonni Oromiyaa kun olaa salphate. Yeroo ammaa duraa barruu seenaa qabu abiddaan gubanii ilma sabaaf yaadu ajjeesuun hubanii karchan eeggatanii achi dararanii. Laga dambii rasni ba'u xiqqoo naa eeyyamtu yoo sinaa waa'ee laga dambii. Laga kan isaa si dhaabee ka biraa siif yaadee waa'ee lammii kiyyaa dhaadachuun araade. Saba koo ol ka'aa hunduu tokko ta'a, rakkoo sin dhaqqabe kaa'aa ofirraa dhaha, tokkummaan ol ka'aa diina ofirraa dhaha, tokkummaan ol ka'aa diina ofirraa dhaha. Rakkoon saba kiyyaa silaa amma kana waan isa fayyadu dhiisee biraa bada, kan isan fayyadne ka'ee itti bada. Tokkummaa gurguree malaaf maltuu ta'a. Kanaaf kaayyoon saba koo gara boodaatti hafa. Kanaaf kaayyoon saba koo gara boodaatti hafa. Sabni tokko taa'e hunduu kaayyoo qaba. Yommuu tokko taane rakkoo maalii qaba? Tokkummaan ol kaanee naannoo guddifanna. Naannoo keenya dhiisnee kan biraa guddisna. Qabeenya uumamaas qabdi Oromiyaan itti fayyadamaa jirti. Garuu saba kiyya gaafii sin gaafadha. Kunis mirga kiyya. Deebisaa argadhaa badaa saba kiyya. Gaafiin deebii dhabee kunoo saba kiyya wajjumaan haa kaanu koottaa lammiitiyya. Iddoo qabeenya ishii qanxicha hunatiif sameen laga dambii daldalamiif sookee lameen hin beekamti. Xiyyaaraan fe'amtee Saa'uudi Arabiyaa deemti. Dacheen dhugugamtee afaan baltee teessi. Laga dambii yaa laga beekamaa qabeenyaan beekamte. Qabeenya kee argee diinni mi'eeffatee keen kaan lolaasuun lammii kee leeffattee. Lammiilleen beekattee yaada siddeeffatte qeerroo gumeeffattee maanguddoon gaatte. Awwaalii mufattee lafaa kuruphattee shamarree mufattee daandiirra dhaabbattee. Harka duwwaa isaanii rasaasa diinotaa ofirraa qolatte. Armeen koo rifattee maal jettee gad baate dhukaasa dhaga'ama karaa laga dambii ilma koo miidhame lammiin maal daladdi gadoon badheen gaddaa as keessa baati qoraan itti casee cilee itti gubee kan hin barsiifadhe kan hin guddifadhe ilma koo tokkicha narraa ajjeesanii mirga namummaa koo maaliif na sarbanii jedhan haati keenya haati gootawwanii haati badhaadhaa gachuu yoo kana jedhu dura koo dhaqee garaan koo mufate laga dambiin kennu jedhee murteeffatee qeerrotaan ga'ate. Yeroo ammaan duraa barruu seenaa qabu abiddaan gubanii ilma sabaa ajjeesuun hubanii hidhaan daraanii achitti gatan. Kan barreessaan walaloo Boosaalma Umarii kan na dhageeffataniif galatoomaa fanii. Hamilee. Galatoomaa qeerroo jirtu. Sagantaan keenya itti fufa sagantaan keenya warri adura dhaabbattan nuuf folchaa jennee jirra. Daqiiqaadhaa sin duuba dubbatamuu danda'u. Harka qabee nama fuudhuuf dhiifamoon isin gootan daqiiqaa lama qofa eeyyama nama dubbatuuf nama tokkotti qeerroo sana waan jedhuun qaba jedhe warroota keessummaa keessaa jaalguutuu godaanaa daqiiqaa lama wo dubbadha waan jedhu qabanaan jedhe jaalguutuu godaanaa qondaala dabballee adda bilisummaa Oromooti jaalguutuu. Yooyya. Baga jiraatane hundi keessanu. Baga jiraatane baga waliin jiran. Qeerrooni akkamii hiiki qeerroo kun dhiifama na godha sa'aatii gabaabaa waan ta'eef waan dubbadhu naan jedhan qofa dubbachuu barbaadu. Qeerroon durbaa akka bara gadaa keessatti sirna gadaa keessatti qabamuutti umriin sii murtaa yookaan immoo dargaggummaa keessatti argama. Moti qeerroo yeroo ammaa hoo kan waggaa 60 jiru kan waggaa 60 70 80 jira miti dhibbaa jaal akka umriin bira kana jiru baga kun hundi saba isaatii qeerroo ta'e boo qeerroon immoo hiikisaa maayin yeroo bara gadaa keessatti umriin qeerrootii fi dargaggoota tokko ta'uu baatu jechuudha. Kan bara gadaatiif kan ammaa tokko ta'uu baatus kan bara gadaatiif kan ammaa umriin isaanii tokko ta'uu baatus garuu hojii isaanii tokko ammallee maali
qeerroon bara gadaa keessa maa hojjetaa ture warri sirna gadaa keessa barnootaanis ta'e muuxannoo abbootiin argitan maa hojjetu yeroo lolaanii loluu miti biyya keessatti dandeettis maaliif warra biyya dhaalu isaan beeka moti warra siyaasa ta'u dinagdee ta'u bulchiinsa ta'u daangaa biyyaa eeguu ta'u keessatti warra boru gahee fudhatan waan ta'eef maan godhan muuxannoo namoota isaan dura jirurraa dhaalanee maan godhaa deeman itti qopheessaa deeman moti qeerroon feennallee tammaqaa qeerrooti nama ijaarante hojii isii hojii nageenyaa hojii bilisummaa hojii dimokiraasii ifa qeerroon kenna hundisaa akeeki guddaan akkuma qabsoo Oromoo kan abbootii keenya dhaachisan nullee dhalannee itti dhunne kanaan dura ture qabsoo kun nu dura tureera yoo xiqqaate jaarraa tokko walakkaa ol qabsoo ture faffaca'ee Oromiyaa keessa bakka adda addaa turuyyuu walitti qabamee bifa kanaan immoo qeerroon